Dungo, 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 dugang kangko, dungo, 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 dugang kangko, dungo, dungo. Abjuu abbaa gadaa tan sakkaa dheengaddaa yoo booddeetti ilaallu yoo booddeetti ilaallu adeemamee miti sussukamees miti dubbannee yoon fixnu dubbannee yoon fixnu halluu nu maganee ayyaantichi muudaa gabrummaa qabsoofnee guddifannee moodaa dungoo 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 dhugaan kankoo dungoo dungoo dacheen kankoo aduun sabaa finfinnee koo Addis Ababa dacheen kankoo aduun sabaa finfinnee koo Addis Ababa dungoo 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 dhugaan kankoo gam dhugaan koo gam 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 dhugaan koo abjuu Moy! Hindi nara! Moy! Isin irra tarkaanfattee deemtu. Amma maal taate? Barsiisaa barattoota daree keessaa walitti qabee barsiisuu osoo hin taane barsiisaa saba bal'aa. Barsiisaa uummata bal'aa. Ilmoo wayinarraa qabda yaadana. Maal ammallee? Akkamitti nama jaalallee qabu, nama hiriyaa qabu jaaladhu jettee anarra dabarsitee maatii koo wajjin akka nu barsiisu goote akkamitti nama jaalallee qabu jaaladhu jettee ana ol na barsiiftaati. Mallattee seete? Dogoggora durirraa barumsa fudhannee amma maal ta'a? Uummata bal'aa kanaaf oolmaa isaa deebisnee hojii qulqulluu hojjenneef maal ta'a? Uummata? Ani uummataan hin hojjedhu! Kuloo laalaa. Maal jechuudha? Lakki ani waan kana nyaadhu. Maal inni nyaadhuun? Dhungan! Ka'e dhungan! Sorry, great man. Thank you very much. No thank you! No thank you! Kun hojii keenya. Maalo! Demas dem! Galaana! Afaan Qabee afaan lammata. Seenaan siree buuqa faamti. Buukee abbaa kootti kakadhee galaan koo aduu lubbuu kee balleessa laa. Calliseef demas afaan kee qaba. Lafa abbaa kee gaafa samus dhaabbattee ilaalta. Lubbuu kee balleessa laa. Callisee afaan kee qabuji. Lafa abbaa kee fixe. Kan si hafe. Kan si gurgurte. Galaan koo aduu sin ajjeessa. Maalo! Lalisa afaan kee qaba. Takkitti barraa nan ajjeese. Afaan kee Wajjin nyaannee dhunnee moo? Afaan kee qaba. Kanammoo kana yoo baatte. Lakki maqaa haadha manaa kiyyaatti irra jira. Waan gaalirra bilisa gootee misheeraa fudhachuun afaan kee. Maaloo na dhaqqaba! Qabee afaan kee. Qabee afaan kee. Maaloo ani bashaadaan du'ee na dhaqqaba! Bashaa baay'ee.
Laal. Maanni dhuftee laaqana keenyaattu maafas teessa qophaa. Maal nagaa miti moo maal taate? Laalo. Akkasitti wal faana deemuu hin dandeenyu. Yookiin an mormuu isaanii qabee waan godhaa ofii koo ofii ajjeesee Hamaa kee. boqonnaan argadha. Hamaa kee. Ittiin waliin deemu. Hamaa kee isaaniif haa godhu. Jaratti warra biiroo sana dhabde? Obsi. Obsi ati. Dhugaan ni qallatti malee hin cittuu jedhan. Bakka isaan ga'an hin ga'inati. Lafa isaan ejjetan hin ejjetin. An jalqabayyuu maal hin godhe jaalladha. Saanumti ijaan argaa koo hin jaallatan. Iddoon deemu hin jaallatan. Haasaa koo hin jaallatan. Akkamitti waliin gala isaanii wajjin? Maal balleesse? Homa. Waan tokko si gochuu hin danda'an. Si jibbanis waan tokko si gochuu hin danda'anis si jaallatanis immoo dabalanii waa si gochuu hin danda'an. Ani kanan jedhu amma maaluma nu wayya namittiin tun sirma hojii nu dhoowwiteerti. Maal isa qofa abbaan isaatis isa abdatee raawwate karaa kanan namni tokko akkan dabara jedhee nu dhoowwutu jira. Jechuun lalisaadha? Lalisaa maal inni gogaadha malee dhagaa gurraacha. Anaanis hojii na dhorkaa jira. Sirmaayyuu kaleessa na reebuu malee maaltu isaa beekteeti? Isaaf jedhee hojii dhaabuun qaba. Na reebu dhaabi. Maal isin qofaadha? Ana kanaan dura karaatti eegee na reebee na biraa deeme. Kunoo harkinni na dha'e kunoo hanga ammaatu sirriitti naan hojjetu. Maalati dhiira miti? Akkamitti immoo siree bucallistee ilaaltare? Maal isin hoogganaa isaati miti yoo inni hojii isin dha'u akkamitti calliftanii ilaaltu? Akkamittiin natti dubbattaate? Sorry great much. Kanaan duras akkanumatti nu rakkifnaan achi buqqee baadiyyaatti darbanne iddoo hojii keenya xumuranne booda deebifneetiin amma maal akka goonu wallaalle. Yaada gaariitu naa dhufe ana sirma. Amma asii fuudhanii gammoojjitti calaasuu sana booda nuti hojii keenya nagaan. Ati callisi hojii kee hojjetadhu. Silattis bar namni gaarii hojjetu numa jibbama. Obsi. Jaallu beektam karaa hojii kooni qaawwaa tokko baneen beeku banuus hin barbaadu hojii koo sirriitti hojjedha. Garuu namtichi seexana wayiidha. Nama hojii sirriitti hojjetu hin barbaadu. La asiif achi oduu sassaabee nama isaa fiduuf iddoo guddaa qaba. Akkamitti nama akkasii hojiin fufuu hin danda'a? Dhugaa keeti. Silattis bar nama soba odeessee nama oduu funaanuuf ta'a wanti hundumtu. Eessa deemu jaallu? As mana gaafa dhufu kunoo asi bashaadaa jirtu maalitu waa'ee qe'ee abbaa kuyyaa as biiroo gaafa deemu na gubu achi na gubu eessa deemuun? Abshir. Ati dhugaaf hojjetta. Dhugaaf saba keef hojjetta waan ta'eef iddoo guddaa geessa. Bakka yaada keessin geessa amma ka'e. Amma ka'e jaratti gati hin qabne kanatti naarini ka'e laaqana keenya. Barbaadu waan barbaadin nyaachuun maal na godhatu? Maali ka'e laloo kun miidhamtaa? Ka'e kaa. Xinnoon boqodda misi jaallu. Waa'ee kanaaf maaf lalaachuu qaba? Maali ka'e ka'e tolee as qophaa kee moon taa'anii ka'e ka maaloo? Nan dhufa. Kottu kaa. Deema abbaa bira deema. Sana nyaatan nan dhufa. Tureenya. Miidhamtaa magabuu kee maal taate? Ka'e miidhamtaa gabuu kee maal? Ani nyaata nan barbaachisu. Inni ta'uun jedhe maali ka'e.
miti. Entah. Kasilen tuh. Mal. Ira tuh apa malee sila. Kokkee kana kan. Kan darbatan gatu. Ugaan sila. Cabsini kuti hibadani. Kana gochuudha ture. Cabsini Ibrahim kas filaatoo ta'e. Sorry. Tuma waan tokko yaadde. Ugaan sila lafa keenya argattaa. Amma si xumurama. Thank you great much. Waa'ee lafa bash homaa rakkoon hin jiru. Antenya mbokonni. Ateenyu? Garamteen. As kor. Asuma. Asuma. Taa'e. Malee ati bareedduu ko. Noko. Biyya alaa yeroon turetti gamoo namaa lakkaa'uun, gamoo ilaaluun bakka itti bashannanan hin jiru. Bakka kanatti yoo barbaadde kunuu qilleensa haaraa fudhachaa qabeenya uumamaatiin bashannanaa jiraatta. Kanaaf natti tola bakka akkasii kun. Qilleensi isaa nyaata ofii isaatti iyyuu. Sirriidhaas waan bareedaa jira. Gamoo jennaan yaaddadhe. Akkamii lafa investimentii keessan akkam goote argatte moo? Yes, of course. Lafan baay'ee jaaladhe tokko namicha tokkotu irraa na jalaa ka'uu dide. Maaliif ka'uu didare? Yaa abbaa gadaa maal ofiin jedhaa. Abbaa gadaa? Abbaa gadaa taanaanii dhiisi kan lafa kan biraa barbaaddadhu lafti guute miti. No. Gaafa hojii hojjennu abbaa gadaa kana jechuun hin jiru. Biyya alaattis akkuma kanaati. Biyya alaas abbaan gadaa jira moo? Abbaan gadaa hin jiru garuu seera investimentiitu jira. Ani amman haadha manaa ta'ee jirutti yaadi koos fudhatamuu qaba. Yaada kanatti immoo waliin galu. Lafa isa dhiisiitu lafa kan biraa barbaaddadhu kan abbaa gadaa hin tuqin. Waan bunni kun immoo darbu. Silaa bunni kee qursiin qabu. Kunoo danfirraa fuudhe. Maal buna qursirree nuti bi. Maal gootu cireemma nyaata miti. Aladde egaa buna qursiin qabne dhugeessuun beeku. Atis kanaan nan guddisne miti. Amma ciree nyaata miti maal? Omni koo akkas ta'e gaabba. Akka itti barsiifte ka. Maal godhan? Aadaa isaanii isatti beeku itti tapha. Mee darfii nan deema. Biqiltuun Maalinni mooyitii? wayii nyaattu. Maalinni? Maal immoo qopheessite? Maalli? Maaluma qopheesse? Silaa waan raajii hojjechuu jaallatti ni ilaalla. Shoo guddadhu sareeko. Argitee yabbu. Guddadhu. Intala abbaatti baate. Kun buna qursii bee qabu kun maal mana qopheessite? Hin banne silaa hojjechuu jaallatta. Isheetti baate ma abba. Isa san akka hin taane kan. Kun. Maali? Maali kana eessaa fidde? Nan badee intalli koo naa geesseetti jechuudha. Namni cimaa namni guddaa kana hojjechuu hin dandeenye marqaamoo? Eeyyeen qaa. Si hojjete? Eeyyeenatu hojjete. Maarraa kaakaa ishee dharraanii kunoo. Haadha xiiqi. Kootu sin eebbisa. Mee fide harka kee. Guddadhu harki kee kun guddatee qabeenyaa horatu waa harkaan nabin waa qabeenya harka kee haa galu guddadhu. Ameen malee. Barumsi haa qajeelu guddadhu nama guddaa ta'e waan garaa keetii waaqni si haa guutu bakkaati yaadde waaqni si haa dhaqqabsiisu anaa guddadhu. Guddadhu sareeko. Wannan nan jaaladhu maa eenyu sitti mee naa fidde. Nama ajaa'ibaan dhugaa.
Taasa immoo qarshii dhuman yeroo isin Isi kota naannoo gadu Taksee walitti qabeerraan bitee. qarshii irraa fuudhee. Saree ko kottume raajii ma qabda amati. Shwaadha xiiqii. Maaloo deemi eebba dabaladhu fudhadhu. Eebbaa kaakayyoo argataniitu nun dura dabaree qabannee fudhanna. Harkooti qiyyuu tanaan tolchite. Abbaan faa marqaan kajeelee Guddat- marqaan nyaadhaa jennaan kunoo haati xiiqii hojjette. Harki kee haa guutu. Ammallee harki kee nagaa haa ta'u. Waan ati hojjette guutuu si haa ta'u. Barumsanillee si haa qajeelu. Waan ati yaadde bakka yaadde hunda gahi. Nama guddaa ta'e nuu guddadhu biyyaaf guddadhu. Abbaa keetiif haadha keetiif guddadhu. Dafqa keetiif si haa bulchu guddadhu. Bakka garaa kee yaadde gahi. Biyyaaf guddadhu. Nuuf guddadhu gufuus sinnayin ija hamtuu sirraa qabu beektuuti. Maal. Saduqa. Baguma gangootaati saduqa. Na boonsiti. Kana namni guddaa hin yaanne. Shirraa baradhu. Haa ta'u. Fedhii abbaa maal barbaada? Abbaa manaa maal barbaada? Mucaan koo maal barbaada? Callumettee sababa ofii keef barbaaddu qofaan qopheessin. Adda babbaasi akkuma umurii keenyatti. Abbaan eebbisaa gaa. Maaddi baaddi sifaa ta'u waan sifa nu haa godhu garaatti garaa keenya wal nu ta'u nu haa ta'u nafa nu ta'u nu haa ta'u carraaqtu teenya guddatu teenya tanallee waan nu haa guddisu ammallee harkisii nagaa haa ta'u gufuun isiin dhayin akkuma sammuu nu yaadde kana waaqni isii haa yaadu gufuu isii jala haaqu nagaan oolchee haa galchu gadaan roobaa nagaa biikuuf haa gabbina maaddi sifa. Haa ta'u malee seera mataa isaa qaba investimentii. Abbaa gadaatii ebeluudhaa kan jedhu kuni hin ta'u. Hin ta'u hin jedhe lafa abbaa gadaarra kaastee irratti hojjechuu hin dandeessu. Lafa biraa yoo argattatee lafa biraa barbaaddadhu. Kana irratti ani waliin Seeratti isa kaasa ana miti seeratti isa kaasa. Namni tokko investi yeroo godhu lafa sana jaalatee lafa sanaaf qarshiin hin kaffalama kanattidha. Maal taate bareedduu kun jechuun koo bara lafa jiru hundumarraa lafa abbaa gadaa malee hin argine lafti biraa. Hin naagala bareedduu koo akkas jechuu koo miti. Amma isa bashannanuu dhumnee fi haa bashannanu isa dhiisi. Haa bashannanuuti. Maali? Maali hin dallanteeree? Maali haa bashannani malee? Maali? Bashannanaan jira. Hin dallantee? Hin dallaniin koo. Sitti hin dallana. Hin dallaniin jala. Ina jalaan dallaniin bareedduu. Isa bashannanuu dhumneef amma haa bashannannu. Waa'ee kanaa asitti kaasuun nun barbaachisu. Isa kophaatti haasa'u. Jedhaa gaasilaa waan garaa keessanii isiniif hojjette. Maarree. Nyaadhu kaati saree. Elaa kana. Mee Abbaa faasa kana isinii wayya ture iyyuu. guddicha ofii fudhattee godhe. Ilaala. Kanuma irratti ilaala. Sagoom jaallatti. Maarree. Maal kana fallaan kana abbaaf laatama. Waan meeqa si barsiisnaa maal jala. Anoo ammoo shakkaan jira daa'imtisiidha ammoo isheedha adda baasuu wallaani. Akkam mi'aaseeti. Nyaadhu saree ko. Harki kee nagaa haa ta'u. Harki kee nagaa haa ta'u. Nyaadhu. Nyaadhu. Ho. Nyaadhu. Ogummaan kun anumarraadha miti. Natti barsiise immoo dhika marqaa tolchisu. Buna sa'a sadii guutuu marqaa musitu hojjetaa. Ta'u qaba fedhee. Dhugaadha. Kana dur Kan beeku. mana akka kotti nyaadhe waan akkasii marqaa akkasii nyaadheen. Aadaan keenya kan dur kana. Ansi hojjedheen beeku. Garaa nu jiifte garaa si. Dhugaa. Nyaata akka Oduu kun jiru waan faranjii nu jalaan deemanii nu rakkisan. eessa maal godha waan faranjii kan faranjiidhaan. Isa gaariidhaan baabbaa fa'a. Afaan qaba jettee dubbatti. Maalee kanan dubbadha maalee afaan na qaba hee. Qasalee ko. Maal? Mi'a oduu kun jiru wanni faranjiitti nu rakkisan. Baabbaa fa'aanis gaariidhaan. Bo. Dhugaa gaarii. Kuma nutti fide maal gaariidha. Isa qaawwa gootanii namatti kennisan. Sammuu nama qaawwa isaa achuma. Sammuun keessanuu halmaan qaawwa ta'uu dhoodha. Boolla jaldeessaa fakkaata.
nuti yaadni maal sitti fakkaate roobee? Ani guyyaa tokkollee tarkaanfii irratti fudhachuuf duubatti jedhee hin beeku. Garuu namichi of eeggannoo cimaa godha. Hojii isaa irratti qaawwaa tokko isheellee hin oolu. Ofii koodii isiitti namoota tokkollee jala kaa'ee dogoggora xinnoo ishee irratti argachuudhaaf jedhee adamsiisa waa tokko irratti argachuu hin dandeenye. Calluma jedhanii immoo nama hojiirraa aduu jechuun nama gaafachiisan ture. Toli. Yaada okkula akkasinaa dhiyeessuuf yaalin malee. Roobee waan siif hin galletu jira. Garee kee wajjin wal qindeessitanii akka inni dogoggora keessa seenu gochuudha qaba. Mee gogorri ilaali mee callumatti yeroo isheen kiyyoo seentu argitee beektaa? Akka yaada isheetti isheen of eegaadhuma jirti. Warra ishee adamsantu garuu tooftaadhaan aree akka isheen kiyyoo keessa seentu godha. Isinis akkasuma sana booddee foon see nyaatu. Waan siif hin galletu jira roobee. Dhugaan waan siif hin galle tokkotu jira. Toli. Abbaa gadaa tan sakkaa dheengaddaa yoo booddeetti ilaalu adeemamee miti sussukamees miti dubbannee yoon fixnu. Vanneeyuun fitnoo halluu nu maganee